bilbilee amma waa'ee isii irratti dubbadhee beeka obboleettii ta'e garuu guyyaa takka kilmaa takka si dubbadhee beeka hin beeku bakka isaan lamaantu wal jaalate amma yoo meebi ol baheeti waa'ee kanarraallee kana jedhe isii sunis yookaan waan itti hinaafee jedhee itti fakkaachuu danda'a. Obboleettiin natti hinaafee naan jechuu dandeetti. Atillee yookaan maaltu si galche naan jechuu dandeessa. Gatii kana ta'eef ka jedhuun bakka wanni abbaan jaalate irra jijiin dalluudha jedheetis mila jedhis. Dubbultiin miidiyaa irratti olii gati oofan olii gati wanna goggodhanii jedhan kuni fiixalleen batu aguma fedhellee turtu fiixallee hin baatu wanni miidiyaa dhufanii koomentii dubbisaa maal jedha bakka dasnaan jenne fuute miidiyaaf hin fuune koomentiidhaaf hin fuune kan jirtan biyya dalaggaati hatis biyya dalaggaa jirta isinis biyya dalaggaa jirti dalagachuudha hojjetachuudha ifaa jechuudha si galee isinis si karaa kan keetiin nama ta'uudha. Maatiin isii sun haabaddu isiin gurbaa akkasii tokko heerumtee akkana taatee mataa nu nyaattee jechuu irra gurbaa akkasii sanitti heerumtee intala jabduu taate gurbaa akkasii sanitti heerumtee warra akkasii sanitti erga heerumtee gad dhaabatte mana akkasii san erga seentee gad dhaabatte yoo jiran irra siifis maqaa qaba malee miidiyaa irra fidee sukkuume miidiyaa irra fidee waliin akkas ta'e miidiyaa irra fidee waliin caffare miidiyaa irra fidee waliin wanna jedhee eehee turgumellam bultiidha kan keetiifis jireenya keetiifis fuucharii keessaniifis gaarii miti numan cadhise waan si dubbadhe tokkoon qabu kilmaata akkasitti hin dubbanne igalee bakka numan cadhise. Tokkoffaa maqaa maatii kan keetii maqaa maatii guddaa maqaa guddaa kana qabda. Siigalee namni tokko yooma maatii ofiitiif illee hin jiraanne dantaa maatii illee hin qabaanne ilmi keessan tokko akkasii jecha jedhu maqaa kiyyaan abbaan kiyya magaalaa keessa bahee galuu hin dhabini. Ardaan kiyya waanaa godhu dhabeeyyuu maqaa kiyyaan bahee galuu hin dhabin waan jedhu wayii sammuu keessa fudhachuun laasin dirqama taati. Wanni sun illee baay'ee hin jiru. Ammallee sitillee dubbachuullee barbaanne jireenya keetii atuu nama beeku nama anaayyuu gorsu gatii kana ta'eef nama mataa lafa kaa'ee cadhise siidhaanis waa jechuun barbaanne asirra wal beenna malee kookii wanna yibbeennu hin jiru. Amma badde miidiyaa irra badde kadheen kanta miidiyaa irra walit dhaadattanii asiinillee achiifuu jettaa asillee asiifuu jettaa maal inni ani yoo nama tumaniyyuu jaarsa nama bira nama tumuun fedhuan. Jaarsa gizee nama argee mana keessan namatti uttaalu. Wallahi billahi dhiifama naa godhi akka dayyuusaatitti ilaalaa. Sodaataa dayyuusa wayii jechuudha. Ka dubartiin gizee namni bira hin jirre tumtu wayii. Luka afaan keettuu hin jiraa miti. Gizee namni bira hin jirre waan isiin tumtuuf gizee nama argee hin jirre namni addaan qabaa san keessa yoo takkallee rabbi naa hiree dha'ee. San keessa yoo rabbi takkumallee naa hiree qush godhe jechaaf itti uttaala. Maaliif booda ni tumti kaa gizee kophatti itti ka'e ni tumti danda'ee wanna hin jedhu waan ta'eef gizee. Nama jala daggafatee uttaala jechuudha. Akkasitti ilaalan jaartii nama biraatti wanna jedhu jechuudha. Kanaaf ana dhugaa dubbachuuf nan gammachiifne. Deemtee miti meebi aarii keessa jirti, miira keessa jirti, miira dabbaramaa keessa jirti. Booda deebitee laaluu dandeessi dubartiidha ni aarti. Sa'a sanitti daqiiqaa muraasa sanitti aartee yookaan wanna jajjattee sirreeffachuu dandeetti. Waan taate san hamma wayii tottolfachuu dandeetti wanna jechuu dandeetti siigalee saniifuu jecha hoo maal godhuu qabda re'aatiin bakka laaluu qabda malee warri ebeeruun na jala deemtee naaf gaddatu naa dhufuudhaaf maa eessaa dhufte sun shunkurtiidha timaatimiidha eessaa dhufti hoo maal inni bishaan wannooti boombaati eessaa dhufti. Bakka kamii dhufte sa'a sanitti mana gabbaanaan tun olla seentummaan ni ati kontiroobandiidha ilma namaati miti ati bakki isiin dhuftu hoo eessa isiin hoo eenyu zari'aa ta'a akkam hadha isiin kaleessa si bira baatee odoo booyaa jirtu osoo porofaalii isii gurraachefattee waan feeteeyyuu hataate onnedhaa jirtu tun taadha dhuftee harka sirra taattee miidiyaa irratti dhufteetiin na baga naa gammaddanii maal sii gammadan hoo eenyu sii gammada hoo kamtu sii gammade ka sii gammade kamenne. Muhammad bayaan nuti hin ta'ini. Galee. Miidiyaa irratti isin achi maal baay'ee jaartiin qoosaa keessa jechuma tokko jazbaa konkaa waliin jedhani booda nama biratti konkaa ittiin jaartiin tante tanadhaati kophatti obbiratti konkitti jettuun isin lettish konkaa isin jettu booda immoo gabaa keessa dhaabattee konkaa isin jetti baratte jechuudha yaa intin ellem chiggir ellem jettee laalti waan ta'eef booda lallabdee konkaa koo isin jetti jechuudha.
egalee kanaafu jaartiidhaa fi farda sangaa abbatu qoraafata jedhan sanii durallee isintu wal argatee wal fuudhe ammallee isintu wal argateeti waliin jira isintu wal beekaa isintu wal quba qaba dhiifamallee naa godhi isinillee mee biyya kana jiraachuu dandeetti ani akka obboleetti takkaatitti akka obboleessa kiyyaatitti akka namni waa siin jedhullee hin barbaadu akka namni waa siin dubbatullee hin barbaadu gaafuma duraan ati asirra ol dhuftuyyuu an akka ati asirratti ol dhuftee namaa wal bartu ummata miidiyaa kanaan wal bartu hin barbaadu an fooloo miliyoona kana horadhe miliyoona takka kana horadhe ibidda hedduu horadhe taa ibidda hedduutu natti jira kana jaalatu bichaan fooloo nan goone kana jibbuu hedduu fooloo nan ka osoo an hin duune duute dheena irratti maxxansaa jiru hedduutu jira du'a kiyya ka eegaa jiru salphinna kan koo ka eegaa jiru ka isiin maal taate irra salphattee galtii dheena eegaa jiru hedduutu jira akkami kuftee maal taate galtii ka jedhu hedduutu jira amma sa'aatii kana yookaan misaa nyaadhee garaa qabu yookaan qabu iraatiin ga'ee inka kufaatii kiyya eegaa jiru hedduutu jiru san hunda dabbarfadheentiin ta'anin gada haxaayadhee jechuudha gatii kana ta'eef akka obboleessa kiyyaa tokkotti warri keessaan gorsi illee jettan anasumatti ittiin himaa obboleettiin akkas hin jenneen boru akka jettan nan beeka waan ta'eef jechuudha akka waan badaa dalagee waan badaadhaan nama biratti illifamma sun barbaadan anasirraayyuu waa hedduu jedhee waan barbaadee nama arrabsaami gin wallahi billahi obboleessi kiyya jazbaa jedhee akka nama arrabsuun fedhu gizeenni waa arrabsu koomentiidhaan waa deebisu nan rifadha bakka ilmaan isaa akkasuma akka jedhan hin barbaadu intala maraattuu isaanis ayyoonaan jedhan nan fedha garuu ilmaan isaa jedhanii abbaan kenna singalee kan guyyaa takka yookaan ol jedhee iyyuu keessa nama hin laalle maqaa kenna magaalaa keessa bahee akka galuu dhaba nama guyyaa takka naanaa abbaa kiyya poostatu kana obboleeyyan qaba dorgitaniistan hin argin maaliif jennaani akka nama hateetittiin dhokadha maqaa warra kennaa bakka miidiyaa irra jira waan guyyaa takka waan sirrii godhaa guyyaa takka waan badaa godhaa waan namni narrifatu hedduun dalagaa gandasan jedhee himachuun fedhu abbaa wallahi abbaatti saalfatan hin qabu alhamdulillah warri beeku ni beeka zarii itti saalfatan hin qabu osoo isinitti himeeti meebi irra caalaan keessan ijoolleen gara shaashamannee kofalee minaamina dodolaa daabbaa kun ni beektan ta'a odoo isinitti hime gini himachuun fedhu bakka quba nan qaban quba isaan hin qabu jireenya mataa kiyyaan jiraadha dhabullee mana kiyya keessatti beelahee gaafa beelahee barri hin banadhu gaafa aarii wayii qabu miira wayii qabu laayiviin dhufuan gaafa aarii wayii qabu miira wayii qabu sammuun kiyya hatamaa laayiviin dhufu fuula kiyya akka namni waan badaana argu hin barbaadu waan ta'eef akkuma san maqaa kiyyallee namni akka waan badaan kaasu hin barbaadu waan ta'eef kanaaf an akka obboleessa kiyya takkatti wanni siin jedhu sirriirra hin jirtu miidiyaa akka barbaaddeef fayyadama akka barbaaddetti onna jedhe gina ammoo sirriirra hin jirtu jaartiin mi'a manaa abbatu tolfata meeshaa manaa abbatu tolfata waan barbaadde godhe akka barbaadde haasa'e akka barbaadde ta'e jaartii tantee manuma keessatti horadhu manuma keessatti abbaan kan kee haadha tantee manatti horatee ijoollee 12 irraa dhalche malee Dubaay ergateetii miti yookaan TikTok gubbaa fidee faarseetii miti siigalee kanumaan siin jedha dhiifamallee naa godhii narraallee ilaalini maa akkas naan jettillee hin jedhini yoo sii taate sii waliin deebitee akka haadha manaatitti sii wajji jiraatte welkaam haa jiraattu waliin jiraadha waliif hin taane taanaan galli shaalloo galla halloo ati hin jiraattu biyya kana keessa maa sibila lafa ol fuutu sanii kasi ol fuutee darbuu heddama maal godhuu heddu. Dhiifamoodhi yeroo tokko jala kana jiraatte galchitee waan isin dubbattu. No hin jiraattuun sun maaliif barbaachise maaf akkas jettaati jecha sammaa jetta. Ishi boru ka biroo rakkinna irraan gahee kaleessa akkas jedhee itti dhaadataa ture isatu ajjeesee jiran maal jechuu edda. Sun sirriidha yoo jala kana jiraatte galchimee haa galtu. Family member nata
Kooki Wai. maali rakkoon keessan? Wala rakko itu anak gariling befola. Rakkoo itu nagarre? Jechuun ani rakkoo mammaati kiyyaatiif profaayilii gurraacheffadhe malee rakkoo isaatiif illee hin turre. Booddee laayivii dhufee kumaa isaati ani siin beekuu isiin hangaafatinaa maal jedhee haasaa ture beekte. Annaas ofin illee dubbanne illee jechuun ani nam tokko gaafa waliin jiraatu rakkoon kiyya kaisaati. Kaisaa mootu rakkoo kiyya. Bakka silaa gadda kiyyatti rakkoo kiyya na bira dhaabbatee na jabeessu qabutti. Waan hin taane dubbachaa ture. Komaal jennaan ani laayivii irra fidellee isuma jechuudha asirra dubbachaa ture. Jechuun ati maali ati si gadda kan kee waan ofii keetiif gaddite maatii keetiin wannoo ta'ii namni du'ii hiriyyaa tante jala namni du'ii profaayilii godhatte jechuun jira. Maaltu isaa godhabuu si geesse viidiyoo dura kaatte poostotti maaltu kaasuu si geesse rakkoo? No, ani jechuun rakkoo wayii jira. Keessa zaali profaayilii gurraacheffadhee mee waa'ee sanii na gaafatee ture. Achuma booddee ani wanta kayyuu hin dubbanne beektaa hojii tureyyuu karaa hojii biraa deemee. Kaza yeroo ani bakka hojii deemee laayivii isaa laalu. Kookii fidii kookiin maal taate yeroo dhaniin kookiin eenyuun ani simayyuu hin beeku jedhee haasaa ture. Egaa seenaa hojiidhaa dhufe immoo maal fakkas jettaan naam jedhee gaafannaan. Si beekuu naan jedhee haa asirratti simachuun barbaadu. Keessa bakka biraan deemee jechuun yaani kan jiru biyyoormaa keessa naafillee isaafillee hin ta'u wanni yeroo isaan godhaa ture. Lamaan fura godhaan taate kan biraa deemee achi booda waa hedduu haasaa ture beekte. Sanuma malee waan biraan jiru wallaahi. Achi booda immoo mana fidatee manatti gargaartan simatti nu viidiyoo. Sama karo qopheeffatee mana fidatee malee hagam biraa beekti guyyaa tokkotti namni guyyaa tokkotti barbaada mana waliin fidatu. Kanaafuu waan sanumaaf nan dhiisee mana nama isaas dubbachaa hin jiru. Namoonni kan jiru. Hamdu, thank you, Galatoomii. Dhaga'aa jirta kaa Ramadaani? Arafaati an dhaga'e kaleessa illee dhaga'ee ture natti mattee jennaaniin waan jiru. Natti mattee jennaaniin abboo boota kanatti hanqifteerta sirrii hin goone wallaabuun keessan sirrii yoo ta'e sirrii ta'uu baatee wanti ati fuutee guyyaa takkitti isii banaaf baateen shaayii sii fiddee buna sii fiddee fuutee isiin siridduuf tokko hin jiru boota kana hanqifteerta as kennadhuu jenneen akka nama tokko dubbanne jechuudha. Okay, hin balleessiraa hin hanqiseeraa hoodha boota sana akkas gochuu hin qabu. Ani miidiyaa amattiin ho'isuu malee wanti kana gochuu yookaan maal miidiyaa ittiin ho'isa hoo? Maal miidiyaa ittiin ho'isa? Ajandamaan malee miidiyaa irratti qomuun dubartii ho'isuudha. Ajandamaan malee waan biraatii fi miti jedhee jennaan maarree hanqifteerta sirrii hin goone obboleettii teena hin miite as kennii hin balleesseerta balleessiteerta dhiifama gaafadhu jennee jennaan balleesseera okay san godhuu sirrii miti jennee balleessaa isaallee irraa fuunee fi isiinillee geennee osoma akkasi jiru namni biraatti ol seenee jennaan nama san fudhatee buutee siinisi galee. Kanaaf kaleessallee jennee irraanii bootaa sana sirrii hin goone ajandaa guddifachuu ta'ee dhugaan ta'ee dharaan ta'ee waan akkasii godhuu isin guyyaa takkitti manaa baatee jennaan waan akkasii godhuu sun sirrii miti ilma namarraa hin eeggamu. Kanaafuu hin balleessiteerta kiyyaa jennaan balleessiteera godhuun qabu waan hin goone godhee jedheera ammallee yookaan jedhu ta'u taate kun gurra isaarraa haa jedhu atillee dhaggeeffatta kaleessallee kan inni nuun jedhe kana hakaaniitiif ammoo keessa waldhabii keessanii keessaan dubbanna waan asirratti hin dubbatan noo ta'e keessaan finnaa jennee walii gallee rasii galee achumatti mubaarak baalee dhufee jennaan isiin mubaarakii fudhattee baatee achi haasaa turanii ani osoo haasuun akkamiin na biraa baati jedhee aaree nallee waamaa turanii achi hin dhanne kanumatu jira waan dabalatoo qabaate kiyyaan isaa dubbatu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقلين كجرا عرفت سأقلين كجرا ممكن رجعتنا فكات Sagaleen kee abdii. Ni jira abdii sitii ati hoo dhenga daduuta jettee kaboottu kanaaliiti. تلقى فاسن دومات يجري Maaltu dhumata wanni dhumatu maalinni duuta jettee obboleetti tante kaboottu wanni itti maalinni. Maa dakkamaa goonni namaa qofa barbaadu. akkasii miti arafaa ta'e lakkana ture. No akkasii miti wanni jedhu wayitu hin jiru sila argusin ture sila nuti hin ture nama si beeku laala na wajjaasa yaadi nama si beeku nama si argu ani isaa waliin jiraatanii fedhan ammaan tana walaayii kanii addoon keeru isallee beeku isiillee beeku ani. Ati yoo maal jettu duuta jettee wanna jettee irratti boota obboleetti tante osoo akkasitti rabbu'ani sila waan obboleetti teessaniin hin jaalanne illee obboleetti namaatti hin jaalatta. Duuta jettee maaf irra boota yoo isin duute maal irraa argatta isii irraa dhimma qabdamoo isarraa dhimma qabdamoo obboleetti ta'e isa fuudhuu heddamoo isii fuudhuu heddaa. Waan si argina isinitti fakkaata numaan isin argaa iskuroon godheetiin dabarfadda guyyaa waliin fida jedhee. Inni illee argee jira kookii illee argee. Sigalee. Ani ila. Yallaa utaa sanumaaf si galchaana tababa darbitee jennaan. Malee si wajji haasa'uu fi miti. Si jamiraan isin waliin haasa'u isin illee hin beeku anin. Isin illee hin beeku isin waliin illee haasa'u koodii keessan illee miti yaa. Waan barbaaddan jettanii narrasdanii waan barbaaddan nagootanii waan barbaaddan akka barbaadanii narra deemtaniitiin jiraadhaa asirratti qucee naaf fayyani. Sigalee koodiin kiyyaa keessan samaa innaa midiriidha. Ummata kufaatii namaa malee jireenya namaatti hin gammanne. Kun hootii isaan keessallee hin galu, walitti illee hin fidu, addaan illee hin oofu. Fedhan waliin jiraatan, fedhan walaa dhiisan. Dhagahee malee jechuudha. Isin tunaa himee ture miti obboleessi kan kee maal godhaara isin tunaan jedhaa ture yoo asirratti fide jechuudha. Walii ta'an waliin jiraachuu hin taaneef addaan deemu allaqan. Adabattee isinillee jireenya mataa ofii maqaa maatii ofii heddee jiraachuu. Maqaa abbaa isii, maqaa maatii isii, maqaa ganda isii heddee jiraachuu. Dhalaan baalee akkasii dhalaan baalee kookiidhaan hin saffaramtu. Dubartiin baalee akkasii neebar isiidhaan hin saffaramtu. Dubartiin kutaa tamiinuyyuu yoo kookiin baalagee taate maqaa isiitiin hin saffaramtu. Yoo kookiin hayyuu masgiida keessaan baane sheekii mutawwaa taate maqaa isiitiin illee hin saffaramtu jechuudha. Siniif galaa miti. Gatii kana ta'eef innillee akkasi. Ufii wallaallatan, ufii waliin jiraatan, ufii walii kan, ufii wal fuudhan. Akka barbaadan wal godhuu mirga guutuu dhibba keessaa dhibbatti qaban. Kanaaf dhimmi an keessaan galee walitti siisuullee hin jiru. Luka algaatii miti luka jaarsaa jaartiidha walitti siisuun dhaqqabu isinummaa walitti siisaa malee. Luka jaarsaa jaartiidha walitti siisuun dhaqqabu. Isin walitti siisaa walitti luka jaarsaa jaartiidha walitti siisuu beektan jechuudha. Hin beeku akkamitti akka walitti siisan luka jaarsaa jaartii. Jaarsummaan dubbadhee karaa keessaan fixullee hin jiru. Maqaan inni nu balleessullee hin jiru maqaan isin balleessitullee hin jirtu kabade ofuma lamaanii bada. Jabanaa yoo danfee ofuma balleessa jalqaba. Yoo danfee jechuudha ofuma balleessa. Isaan lamaan yoo badan maqama ofii balleessan malee maqaan namaa kan namaa kaanitiin badaa jiru tokko hin jiru. Kookiitii ofiif jedhii waliin jiraadhu. Siif hin taane barri itti gachuufii biraa deeme. Qixxatee nyaatu. Ta barbaade olaa galchuu ta barbaade gadaa baasu kontiroobaandiidhaa miti. Dhugama intalti inni dheengadda fide sun. Hiriyyaa tantee fidee akkasitti arraabataanaa yoo itti deebitee iyyuu yooma itti deebitee ka waliin jiraattu taate atu hoolaadha. Anas hin jedha. Yooma sa'aatii ati manaa gabbaate sanitti ta biraa ka fidatu taate otoo aarii saniin miira saniin ati jirtu. Haga timaatimii bittee deebituufillee inni ta biraa fidata. Obboleessa kiyya ta'eefii miti. Ittuu deebitee waliin hin jiraatin deemin ka biraa heerumu jira. Sa'aatii ati manaa gabbaate sanitti ta biraa fidata taanaan odoo ati aarii saniin jirtu. Dhiira jechuun tan gisee ati gaddite sii wajji gaddite. Dhiira jechuun Ramadaan nadiinsi an dhugaan jedhaan. Ta gisee ati sii wajji gaddite. Ta gisee ati aarte sii waliin aaree. Jaalala dhugaa sii qaba jechuun. Malee dhiira gisee ati faandishaa kooftee buna kooftee afoosaa girgir sii waliin jedhee kan yaabata aarte ammoo kana nyaadhu siin jedhee ladda deebee akka barbaade godhu kan akkasii jaalalatti illee nama nu'a. Tidaaritti illee nama nu'a adaaritti nama nama malee bulee bayatti nama nama malee tidaariidha jaalalatti nama nu'a akka akkasiisan. Dhiira jechuun meebi gaddullee dhabu gisee an aaree miira keessa jiru bakka an jiraamti lash.
lash karaa irra aaree jira bakka saasanii lash maal taatee gaafii itti ta'uyyuu qaba mataa keessatti malee arachi deemennaan kama biraa himaa korbeessa hoolaa ka goruu keessa jiru gisee hoolaan tun jalallab jette tabiraatitti ka'uma korbeessa hoolaatiin korma horruu keessa moonaa keessaati wallahi billahi yooma intalti suni tabiraa dhugama dubbiin sun dhugaa ta'e ani saafsillee hin beeku dubbiin sun dhugaa ta'e tabiraa fidateetiin dhugamaan intalti sun tabiraa taate wara bulkaabaa itti deebitee waliin hin jiraatin haa saqqalamu itti deebitee waliin hin jiraatin dayyuu sa'aatummaanu jechuudha taraadhaatummaanu uf hin beektu uf hin qabdu maati zibaalaadhaa bakka kaan ibaanii bakka kaan seenan kalaas ka dura dabarse waan dura dabarsite hanga waliin jirtutti isa malee laalinsi malee akka laallee waliin jiraadhu gaafa fuudhe addaata haa fuudhu addaata asirratti haa fuudhu din ati manaaf hin caaniif gabbaata inni tabiraa fidatee achi kaatee abbaa manaa kan keeti what maa habibi mataan lafa laalu maa isa malee dhiirri hin jirtu maal inni asirraa qabaa inni hai anjaarsummaa keessan taa wayitu hin jirtu xiyyatan nama dubbii Adabaate assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum salaam Atille xiqqoo miira keessa bahee yaadni ati jettillee waanuma sirriidha waan dhugaati. Dhimma nama wal jaalatu lamaan rabbuma beeka malee waan jidduu jara lamaanii jiru jarumaa fi rabbi beeka. Garuu akka nama sooshaal miidiyaa irratti argu tokkotti wanni jireenya jaraa jeeqaa jiru tokko warra miidiyaati. Warri miidiyaallee jireenya nama dhuunfaa keessaa bahuu qabani. Garuu immoo ani jarri kunniin lamaan akka irraa argetti kiyyallee nama hedduu jaalatu na fakkaata. Biyyattii tana dhiyoo kana gastiisii irratti argee wayittii akkasii kadhatee wajji haasa'u maal jedhu argee jennaan baay'ee na dhagame dhugaa dubbachuuf. maal Muhammad Bayaan nuti ta'an jedhaa baran Muhammad Bayaan ituu booniyya torba hiike wallaani kanarratti torba hiike saddeet fuudhe jechuudha maal godhu Muhammad Bayaan nuti ta'a maal godhu Ahmadiin Aggaaroo nuti ta'a hiike kalaa saddaan deemu waliin jiraachuu dhaallaka naa waliin jiraatamoo deebitee mana galtamoo maal inni haala keessa deemee sokoo ajimaaniif chaarjaa keessa ulee qabate Nama jaalatu ka garaa nama jaalatu irraa nama citu haadha faatee akkam godhamee? Haadha faatee miira keessaa bahee amma akka jaarsaatti haasa'u nama dhiyaatillee miira keessaa baheeti. Akka jaarsaatti dubbanna amma dubbiin akka jaarsaatti. Namni hin danda'u gara haadha faatee akka ammaatti jettu kanaa miti. Garaan jaalalaa hedduu tokko gartee ni ulfaata. Atillee yoo nama jaalattee kana duratti kaa gartu taate namni nama jaalatu irraa dafee abdii kutachuu hin danda'u. Innillee sanumaaf hin kadhata malee dhalaan dhabamteeti miti. Tabirallee yoo akka jarri jedhan kana arraabee ka jiraatu taate noormaalii uma jiru wal arraabuun biyya arabaa kana keessatti namni dubartii 10 diidamuu arraaba. Sigale? Siree galatti awwaalee arraabi jedhaanidha. Siree galatti awwaalee achitti arraabuudha. Maal godhu asirra nurra fide? Inaafsisee meebii ofitti deebisuuf isii bakka waan akkasii faa gochuu danda'a malee amma itti yaadallee waan akkasii waan godhu natti hin fakkaanne. Garuu immoo dubbii kana yoo jaarsummaa laallee waa dhafaatee akka nama tokkootitti jara kanneen lamaa yoo waliin. Jaarsummaa an keessan galu wallaahi billaahi keessan galu. An cubbuu ofii kiyyaaf didaan boru gaafa adda bayan obboleettiinis akkasuma goote rabbiin isii haa balleessu hiree isii haa balleessu waan jettuuf hin qabu. Keessan galu. Osoo isaan ilmaa walitti dhalanii bultii namaa keessan galu. Naan waa'ee hiree tana nan sodaadha keessan galu. Walitti araarsaa kunoo iluun illee hin jira soddaanii. Ramadaan illee hin jira. Maal jechuun sila haadha faate? Sila arraabeettanii eessa arraabe koo? Qaata sin dhaggeeffannatenne. Bakkoon irraa warraabe kamaa iluu bakka irraa bakkuma laatee asitti baaftanii nutti nimtanii. Akkanna daadha haata tiktu. Amma jaarsummaa laalaa jirtanii. haati faatee jaarsummaa laalennaan. Jaarsaaf jaartii siree wali araarsaa jedhanii bara. Siree masanitti ol deebuu diddeedha. Edaa galuu diddee. Garuu masanitti deebuu diddeedhame. Dubbiin jajjaba. Yoo gara siree galte siree araarsitii miti jeesire. Waa balleessa jechuun ciiti irratti godhu. Guyyaa san fidara jedha maal beekan. Ooyi amma haadha faatee amma fakkeenyaaf waan jara kana gaafachuu barbaadu jira. Yoo ka eeyyaman taate maaliif yoo jedhu namni jattiin tuni tokkoffaa irratti gaafuma biraa baatu iyyuu akka inni dubbatu. Dubbii waa godhaa usumee waa godhaa mee dubbii.
dubbii waa takka mee afaan takkitiin abaasaa takkittii bishaa dubbachuu barbaada. Haati faatiilee dhugaa namni waan dhagame dubbachuun sirriidha. Kanaaf dubbii kana amma asirratti illee waa'ee akkasii haasofnee dheeressuun illee barbaachisu dubbii dhiisaa bakka yoo dandeette natti makami yoo dadhabde ammoo nama biraa dabaladhee dubbii kana kun iluu soddaa keessan fudhadhaa waliin makaa Ahmadiin aggaa yalla bakka asirrumatti godha.